dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti ABOs miti OFCOs miti OFDOs miti garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabni hundatti dhabneera maqaa ABO'tiin. Amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira. Har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti. Laga keessatti Oromoon dhumaa jira. Isaa miti. Jijjiirama kana akka abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkeerraa kaasee qeetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bar OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qalchiisuudhaaf kan ishiin olii gadi shirrisaa turte hedduudha bar sajjeesisuudhaaf hin dadhabde malee lakkoofsaan jiru achi keessa har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bar dhaabaa miti jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo hordofee achi gala. Erga galaniin booda isaanuu garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bar jedhanii dhaqanii Eertiraadhaaf kadhatanii galiitti qabsaa'e karaa nagaati. Wajjin qabsoof dantaa uummata keenya wajjin eegsis waliin jedhanii walii galanii dhufan. Ergas gaaniin booda isa gaallakatti isaanii ittiin doorsisu isa galchan immoo karaa bahuu dhorkanii maaloo godhuun sharrii walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee. Yeroo kanatti siditti immoo anumti shiyyartuun kun ijaarrachuu nan danda'a gaangistara. Anumti shiyyartuun gabaabduun kun jaambuunis akka barbaade mandara keessatti. Carraa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti walii ijaarte Oromoo qalaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana ficcisiisu jidduutti uummata Oromoo fixu kana dhaabsisuu dadhabani miti dantaa sabaa wanti jedhamu soba kasayyoon jedhe hin sobdi dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo hin gaaga'amin hin beelayin hin du'in qeerraan godaaniin jetteetu gadoof cabsitee dhugaa kee qabattee walii abboomamta kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. By the way, ji'a jaan booda waa lamatu jira. Dhugumatti personaali ani naman filannoon haqaa hin jiruus hin jedhu jejjannoo sanarra hin jiru nama keessa kiyyatti. Korojoon hinatamu I am not sure. Sure miti. Kan qalbiin kiyya sodaattu qawweedhaan walitti yaa'uun isaan uummanni kun. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nu nyaachuu mi'eeffatan kun warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu baran kun ammallee maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqaletti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaataa warra waggaa 17 bar dargii mormina jedhanii gala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraan. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma. Dhugumatti. Humna Oromoo difendi godhu qabu. Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaala keessatti walii ijaaree ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qaba ture. Maal godhaga? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargarii bara.
kan keessa kiyya na gubuu kan ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargar adaamaa keessatti waan ta'e argiteettate. Okay? Kanaaf akkuma sayyoon jedhe gadi baanee profeshinii keenya waa jechuu egaa yoo namni nuu himuu baatee waan callisnee fi ka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e